بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كبجمتوتا دعوتوتا كنا بكجر تنتي سلام تنجاللا كولفنا ككبجا كقدنا كلن سران بكجر تنتي سنبرها ككوجتشا هردفتون لكن كنا هردفا جرتان كرا سوشيال ميديا يوتيوب توبا مالتي ميديا في قسمها فيسبوكي توبا مالتي ميديا برودكشن عندك سنو أنا جرات بقى نجا جرات تنجشا أقسم جاء كبجمع في جالتما باتير مباركين بقى إسنين جهي ور برنا كم برهتو إسنين جرا باتي تنا باتي بفريق وانا توبا استغفارا تأرارما تعتكي من النار ربنا هتاس زوجتا باتي رزقي كإلمن كم إلما أرغتا كادمنا كم كادمنا غاري أرغتا ربنا كينن هتاسسو وربنا هدو ددبي سونو هتاسسو أكسما واهلا ودي كيسما ودي ufneetiin jirraa gaafin deebii gabaabaa waliin waliin kagoonu ta'a. Hanga dhuma sagantaa keenyaatitti akka nu hordoftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Achumaan Tawbaa Multimedia Production subscribe like share gochuudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Tamam assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaa hordoftan. Baga walumaan jiraanne sagadu. Baatii Ramadaanaa ta dhufaa jirtu tana warroota akka kennaa baatii kabajamtuu bareedduu tana eegaa jiranii maal jettanii maal dhaamtaniif? Obboleessi yaa kan bakka biyya keessatti fi kan biyya alaa bakkuma jirtanitti salaamni rabbii kan jaalalaa akka kabajaa isin haadha qabu. Jiini kun ji'a araaramaa, ji'a magsharaa, ji'a ulfaataa, ji'a isa keessa quraanni buufame waggaa guutuu baga rabbiin nuuf isinillee deebise isiniin jedha. Urmii dheeradhaa, rizqii bal'inaa, ka urmii dheerinaa, ka ammootinuu ديني في دين الدين كيسن إذا كيسا بركة قرأتو رب سنها تاسسو رسول عليه الصلاة والسلام وانجلو خير الناس من طال عمره وحسن عمله قال النماج رسول عليه الصلاة والسلام نما عمرين إساء ديرتي دلغان إساء تنفجرة دلغان نما تنون أقوم ربي في رسول جالة حجة مولا kana hojjannee dalagaan teenya jaalatamtuu taate umurii dheeraa waggoota dheeraa rabbii shahrii ramadaanaa kanaan nu haa deddeebisu jenna. Obboleeyyan keenya bakka jirtanitti nagayaa fi rahmanni rabbii isin wajjin haa jiraatu, jaalalti rabbii guddaa isinirra haa jiraatu jedha. Tole baatii ramadaanaa kana keessa maal gochuu qaba hawaasni islaamaa akkasuma daa'iin ulamaa'iin hunduu tokko tokkoon maal gochuutu isarra jiraata baatii kana keessa? Egaa baatii kana keessa wani namarraa eegamu waan baay'eedha. Keessa immoo ibaadaa jabaachuu, ibaadaa jabeessuu, qiraatii quraanaa heddummeessuu, zikrii heddummeessuu, balaa addunyaaf akiraa irraa baraaramuudhaaf rabbi kadhatu namarraa eegama jedhee yaada. Jazakumullahu khairan. Obboleewwan keenya darbii gabaabaa hagan waliin goone booda akka walitti deebinu ta'a hanga xumuraawwan nu wajjin turtanii fi kabajaa qabdanii ulfina qabdanii. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.